Biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbata Daayit Diriimsii fi Firistii Konsalte jedhamu waliin ta'uun kutaalee bulchiinsa magaalichaa 11 keessatti dubartoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 35 gidduu jiraniif marsaa 10 leenjii ogummaa hojii dandeettii fi ilaalcha jijjiiruu irratti kennaafii ture xumureera. Saganticha irratti kan argaman ittaantuun biirichaa fi hooggantuun damee dubartootaa aadde Meeroon Aragaawwi dubartoota gama dinagdee fi hawaasummaatiin fayyadamtoota taasisuuf dursa ilaalcha isaanii irratti jijjiirama fiduun barbaachisaadha jedhanii bara baajataa kanattis dubartoota 9,000 ol fayyadamtoota taasisuuf leenjiin kennamuufiisaa kaasaniiru. ስራኑ ክፍለ ከተማ ላይ ተምረው ዲግሪ ይዘው እንዲሁም ደግሞ ከስደት ተመላሽ የሆኑ ሴት ወጣቶችን በእኛ መዋቅር ከኩታሌ ቡልቺንሳ መጋልቻ 11 keessatti kanneen baratanii ዲግሪ qabanii fi godaansarraa deebi'an karaa caasaalee keenyaan adda baasuun jalaan marsaa 10 dubartoota 9,000 fi 225 leenjisneerra. Leenjisnee gadi hin dhiisne. Hojii namarratti xiyyeeffatan keessaa tokko lammiileef carraa hojii uumuudha. Kanneen dursa carraa hojii argachuu qaban keessaa immoo dubartoonni fi qaama miidhamtoonni isaan tokkodha. Nu immoo akka biiroo keenyatti abbaa dhimmaa waan taaneef karoora keenya bal'isne haga 10,000 ni milkeessina jennee hojjechaa jirra. Hojiin kunis xumura bara 2014 irraa eegalee kan hojjetamaa jirudha. Leenjisnees kan gadi dhiisnu miti. Dubartoota leenjii fudhatan kanneen gara hojiitti galchuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuus aadde Meeroon kaasaniiru. ከስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ጋር ተነጋግረናል። ቢሮ ጫራ ሆጂ ኡሙ ፊ ሚሶማ ኢንዱስትሪ ወሊን ሆጀቻ ጅራ ረጋሌ ናሞታ leenjisnees ergineefirra aanaalee waliinis mari'annee jirra. Carraa argameen gara hojiitti akka galan waraqaa hojii dhabdummaa baafachuun industirii garaagaraa keessatti akka qacaramanii. Dursituun garee dhaabbata Firisti Konsalt Biriiji aadde Ichaalem Ingidaa fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf leenjii kennuu bira darbee dhaabbatichi bobbii hojii irrattis deeggarsa barbaachisu cimsee itti fufaa jedhaniiru. በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያክል yeroo gabaabaa kana keessatti hojii milkaa'aa akkasii raawwachuu kan dandeenyeef sochii biiroon isaanii nuun milkaa'eera. Isin argachuu dandeenyeerra. Hojii hordoffii fi deeggarsaa kana booda irrattis isaan irraa adda hin baanu waliin ni hojjanna. Hanga isin of dandeessanii ofirras darbitanii maatii keessanii fi biyyaaf geessanitti isin waliin jirra. Kanneen leenjicha fudhatanis leenjiin argatan hojjetanii akka of jijjiiraniif kaka'umsa kan isaan keessatti uume ta'uu dubbataniiru. ስልጠናውን ለምን ቆየብኝ keessa kootti leenjichis maaf ture kan jedhu natti dhagahama. Haamilees natti uumeera. akkaataan leenjii argadheenis hojjechaan jira. የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ቤት ቁጭ ብዬ ነው የምውለው. haadha daa'ima lamaan ture mana keessa callisee taa'aa oola ture. Ergan leenjii kana fudhadhees fayyaa guutuu argadhe. Kana dura mana keessa taa'aa ooluu kootti baay'ee gaabbeera. Amma baay'ee na jijjiireera. በጣም ነው ያነሳሳኝ ማለት ነው። ሴት መቀመጥ የለባትም baay'ee na kakaaseera. Dubartiin taa'uu hin qabdu. Hojjechuuf humna akkan qabu akkan hojjechuu danda'u keessoo kootti kaka'umsa natti uumeera. Qaamolee leenjii marsaa 10 kennamaa ture irratti gumaacha taasisaniif biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa bulchiinsa magaalichaa beekamtii kenneera.